abdiin kutadhe ani faayisaan kee jira siinaan jedhe. Annan xiqqifadhee dhuguma haati laata jedhee naniyyee nan daa'imee dhugaa waaqayyoo waaqni naa fayyisee wanaan dhalanani hin duuti jedhee hin baddi jedhee gooftaan na fayyisee. Maqaan koo Dirribaa Teessaan jedhama. Gandi koo Kamasoo Gullaati. Waldaan koo Garmaarraan dhufe ani aanaan koo Cooraa Botol ganda Xoolleeyiiti. Waan waaqayyo naa godhe asirratti kanan dhugaa ba'uu barbaadu maa inni mucaa kan koo kan kifilii 11 barattu abbalaa shoftee lafatte hafte waan waaqayyo naa godhe waanan taa'ee dubbadhuu miti waanan seenaa isaas himee fixus miti wanti waaqni namaa godhe guddaadha. Mucaa koo ijibbaadheen waan qabu gurguree mana yaalaarraan deemee olii gadi deemee dadhabee jedhe kan ishiin foqoqxee lafatti hafte ji'a ja'a ol kan lafatti foqoqxee hafte amma ijibbaata ishiin fuudha jedhee fudhee mana yaalaa walisoo kana gaafan dhufee jedhu gaafan mana yaalaa walisoo kana fuudhee galee jedhu dhiiga ishii fuudhanii ribaatoorii galchanii kaa'anii dhukkubni ishii hin dhabame rifeerii isii xaafna Addis Ababaatti naan jedhani maal kan jedhu naa tsaaftu jennaan mataan ishii oppirishinii yoo gale dhukkubni ishii achirraa yoo argame malee dhukkubni ishii hin argamu naan jedhani gaafa kananii achirratti garramamee dhaabadhe gahi bahi mariyadhuullee deebii rifeerii isii barreessinaa naan jedhani gaafa achi keessaa gadi ba'u amma ati maa inni pheenxee miti naan jedhe doktorri tokko een jedheen dhaqi walisoon yoo deemte Bishooftuu yoo deemte waldaa Darajjee jedhamu tokko yoo deemte Leenca Yuudaa jedhama waldaan sun kirinchiidhuma achi yoo argite in ajaabeeffatta mucaan kee ijaan yoo argite hin fayyiti naan jedhe maali kuni dhuguma moo soba laata jedhee tan dhaabadhee garramamee alan jedhu maal taatee naan jette ishiin tokko mee waan dinqii wayiin dhagaa jira waan ta'e na hollachiisas ittiin dhaga'e mee waan akka mee waldaa Bishooftuu deemi naan jette jedhee doktorri tokko natti dhaabatee naasofne jedhee na bukkee darbeen jedhaan fudhuu bayi waldaan hin dhabamu fudhuu bayi naan jette gaafan achi keessaa baheen dhufee albeergoo qabadhe gaafan albeergoo qabadheeru taa'een garramama waa waaqayyo naa dhuguma akkana naan jedhe moo gara anoon beeku daandii kana anoo takka iddoo kana mahee hin beeku yaa waaqayyo maallaa goota dheen jilbeeffadhe waaqayyo nama hin beekne nama maqaa isaa hin beekne nama dhalattee isaa hin beekne naamarraa naa kenna ala kana maal taatanii abbaa naan jedhe maalimee akkasitti mucaan koo dhabamee jirti qaamni ishee irraa du'ee jira du'aaf jiraatti baatee jirti amma mee ijibbaata ishii fudheetan galee anis gara koo tabsaa koo kuteera ani garuma ta'ettan of kenna malee taa'ee ilaaluun jiraani maalim jennaani jira waaqni si fayyisa sin geessa iddoo barbaadden sin gargaara mee asuma ayyuu waldaa tokko jira asuma asii yoo dideefi Bishooftuun si geessa naan jedhe Bishooftuudhaan moo eessana geessitaa jennaani waldaa jira waldaa fayyinaa waldaa Leenca Yuudaa jedhamtu jira waldaa Darajjee kan jedhamtu jira mee achi isin geessa kirinchiidhuma achiitu yoo argite hin dinqifatta hin fayyiti mucaan kee naan jedhe inni kunis immoo doktora sana natti fakkaate jechi sanaan wal qabsiisee natti fakkaate amma namichi kun obboleessa koo abbaa koo natti fakkaate yeroo kana keessa itti maxxanee nattana adaraa eessa jirta otuu keetu na biraan fagaattu wajjin haasofnaan jedhaani abchira waan barbaaddan sinan gargaara naan jedha yaa waaqayyo ati maal waa goota jedheen deebi'ee akkasitti taasaa amma bootaa bultii qabadheen deebi'e amma ka'eetan maali yaa mana maali bilbila kee naa kenninaan naa kenneera bilbila sana irratti nan bilbila yaa nama adaraa natti hin fagaatin hin jedhaan gaafa kaan dhufeen garatti deemu garagalee dhabeera kottu sin geessa fuudheen si baasa naan jedhe yaa waaqayyo ati maali dhuguma naa taasaa naas moo dhuguma nama naa kennite moo yaa waaqayyo garaa kootti dhuguma nama naa kennite moo nama karaan hin beekne deemaa jiraan yaa waaqayyo ati naa wajjin ta'i nama akkuma kanaa immoo garaa naa laaffisi jedhee tan duukaa kadhaa deema gaafa kana makiinaa dhaqee naa qabee kottuu seeni sin geessa waldaa sana nan beekaani otuu waa tokko hin jenne deemeen si geessa naan jedhee mucaa koo naa baatee kaasuutti naa baatee gabbinaa naa seensisa gaafa naa seensitu nan boo'e naa waaqayyo naati nama kana naa kennitee taati jedhee tan faana gale
amma achi keessaa baheeti waldaa na qabsiiseera hin ba'a namni kun as keessatti nagatee badu immoo maaleessa na geessuuf laata jedhee ijji koo duukaa namichaa kanaan laala. Nan laala dhufee naa taa'e abshiraa jedhee naan taa'e yaa waaqayyooti naa jirtan jedhe dhufee waldaa dhufee na buusa. Bushooftuu kanatti dhufee gaafa na buusee jedhu achirraa na kaa'ee dhufa. Makiinaa isuman na dabarsa. Isuman na kaa'aa dhufee gaafa kana bajaajitti mucaa koo baajee dhufee na dabarse naa baatee na gargaaree abbaan koo naa wakkaleera. Waan gooftaan koo Yesuus naa godhe ni maa dinqiisa. Dhufee kinciitti naa baatee gaafa inni dhufee iddoo kana ga'u. Isanni naan jedhe sanan laalaa dhufe utuun balbalarran ka'inanii waan as keessatti fannifameeru kanchii kana laale dhuguma jedhe namichi kun waaqayyo haasa'eera jedheen dhufe eessuman ta'a jedheen deebisee akka waanin of harkaa qabu waaqayyo isa naa gargaare iddoo kana fiillafiitii naa taa'i naan jedhee dhufe mucaa koo wajjin gargaare iddoo kana na kaa'ee asuma taa'i yoo fayyite mucaan keessuma irratti fayyiti yoo fayyuu baatteef jibbaata naan jedhee hin ba'a naan taa'e waaqayyo asuma irratti. Maal taate jedhee na gaafata ammee waan taanee mucaa jara kanaadhaaf mucaa goota akkasitti ta'e jedheen himadda ka'ii jedhee mucaan lafaa hin kaatu dandeessee hin kaatu nama lafatti hafeedha namni qaamni ishee irraa du'eedha nama qaamni ishee kun irraa du'eedha ka'ii jennaan ka'uu dadhabde amma gargaaraan dhufee naa qabe naa tirse naa harkise hin harkifame qaamni kun faan inni du'e faana ka'uu dadhabe gaafa faana ka'uu dadhabu waaqayyo waan naa godhe. Gaafa waaqayyotti naa dubbatu egaa maal isaan dubbadha waansaa lafarra mucuuqte lafarra munyuuqe akka jawwee lafarra munyuuqte mucaan kun mucaa waggaa ji'a ja'a lafatti hafte shakkii lafaa jedhanii gaafa jarri gooftaan itti naa dubbatee jedhu amma shaak jettee kaatee fiigda ka'ii fiigi jedhe. Annan dinqifadhee dhuguma haati laata jedhee naniyyee nan daa'imee dhugaa waaqayyoo waaqni naa fayyisee wanaan dhalananii hin duuti jedhee eege hin baddi jedhee eege gooftaan na fayyisee harka isaatiin na gargaaree jira. Ani nama kana jibbaata ishii du'aa fankaa'e jibbaanni ishii du'aa boolla diinni naa qote naa duuchee akkanatti du'a harkaa na buusee jira waaqni kan koo. Akkanatti naa galateeffadhaa jennaan biyyi iyyee naa galateeffate. Ilaala ishee kana ilaala kottu amma mirga akkas taate turteetti waggaa meeqa ta'a amma gara ji'a ja'a wayii ta'a. Deemi ma dandeessu manni yaalaa maa jedhe manni yaalaan dadhabe hin argu rifeerii Jimma Addis Ababaatti si barreessa jennaan ani xoollee irraan dhufe. Tollee irraan dhufee rifeerii asirratti si barreessa naanaan rifeeriin barbaadu ani asirra jira waldaan fayyinaa jennaanan iyyuu oduu dhageenyaan mana achi fe'adhee ka'e amma Jimmararra Walisorra. Achi kaatee? Deemee tollee sirii tolleedhaa kaasee fidee gaafa rifeerii si barreessina Addis Ababaatti kana sammuu ganaa opereeshinii yoo galchite malee dhukkubni qaama si ajjeese kan argamu naan jedhe. Addis Ababaatti rifeerii si barreessaa naan jedhe. Ala kana inni tokko rifeeriin barreeffatee amantaa miti jedheen waldaan fayyinaa jira fudhu amma marraan badii naan jedhe. Eessarraan badeede? Asumaan badi. Bishooftuu deeme dee? Bishooftuu deeme waldaan fayyinaa. Maal hunduu kan cabee jiru muka achitti gadhiisee wanti gadhiisee kaa'aa jira. Kun amma si fayyiti jedhe. Annugaa maamaa inni jedheen. Dhuguma natti fakkaanne akkuma kanaa namicha daraa gooftaa koo na birallee bulii. An akka biyyatti deebi'amee hin jiruun jedheen. Hospitaaluma keessaa? Hospitaala keessa bakka amma namicha kana waaqayyo na gargaaree amma bakka asin keessadha. Biyya kanas hin beeku. Gabareedhaani. Waan tokko Walisoon bichaa dhufee hin beeka. Malee waan as keessaa kana hin beeku. Ennaani kanchi achitti gatee gaala. Mucaan keessii fayyiti amma waldaa fayyinaa ogeessitee naan jedhe. Dhugaa jettaa dhuguma. Ka'ii asumarraan deemi naan jedhe. Ammumaan fudhee ka'e bakka. Hospitaaluma baaftee? Hospitaalaa fudhee ishii kana immoo si'a lamaan hospitaalatti deebise. Mangaaggaa sitti fuudhee akkana deebise. Amma ishii kan siisi uruu jallaadha. Kan sin lachuma si fudhee tan ka'e bakka.
لما مساني ولت كورته والمتن كورة ديكا يبقى كفتان كو سيكا ها أدفان كبني ها باوت يا إيجاسا تكبي يا إيجاسا بقيت هذا يسوع كريستوس هركا كيسة تكبا يلكم منفس يا إيجاسا لا كنا لا يا إيجاسا أنا ودا لا فرجوي كات تكبر كيسة كلا لا ونقول تجوي كلا جرام سكسرة يا إيجاسا كنا لا جوي لا يا إيجاسا راندا لا بساكر يا إيجاسا يا إيجاسا وقع كنا فري مجاكنا تكنتبت وقع كنا فري مجاكنا تكنتبت أتفرج جوي يلكم منفس كنا لا سب يلكم منفس تمرتيرا لا تسيب هدو سيكاماني لتنا مسيب هدو رونا مسيا براديرا لا مجاكنا قفاتي كان قبل درجتي كنا كيرو كنا قربي كنا تكنيات أتفورا لنا هنگت ليستا وبسيس قديس أناوتا سجل كنا كيسي باي كيسا توكو لما سدي أمور شان قاتل سلما بيلا سجديسي دمي You are free Jesus كاي دمي قديس دمي Somebody amen. Randaba sakaraba hadiaba. Jesus mana? Jesus mana? Jesus mana? Hallelujah. Lera hadiabo seba baba. Hallelujah magatiki. يا نبر سايا سوسف كبرنا كيتايون جلبة كنا جلبة بنا يا سوسف قال ترام قلم جلبة فدا همان دازا يسوس كفاف Olbay dem. Kotto olbay. Oljada asabi. Galata laadha Waaqayyoof. Wayyoo annan fayyag maaloo saba Waaqayyoo na galateeffadha. Annanii game wayne annan fayyag qixxeeriyaa konnaa baddega wayne annan fayyag saba Waaqayyoo na galateeffadha. Wayyoo annan fayyana arti iyyaa ililchaa gooftaaf foori cuuraan iyyaatti ililchaa. Hallelujah. Anna
Kottu ol ba'i. Obboleetti ol ba'i. Amme dhuguma amme qixxeeriyaa godhaa badhan seene. Guyyaa wiixataa mana barumsaa dhaqee mana barumsaatii gale. Ergasii hidhameetu manciisa. Ani abdiin kutadhe. Lafan abdii kutadheetti Kiristootaan abdiin kee jira jedhee na qabate. Ani faayisaan kee jira siinaan jedhe. Sichi hiriyaa koo keessaa galeeransee. Ani hiriyaa koo keessaa galeera jedheen abdii koo kutadhe. Ani abdiin kee jira mucaa koo siinaan jedhe. Ani dhala koo sii jira naan jedhe. Ani darbee sii du'eeran du'atti siin kennu naan jedhe. Ani dabarsee hamaaf sin laatu naan jedhe. Kiristoos garuu harkisaa dhufee na qabate guyyaa har'aa. Maaloo yaa saba Waaqayyoo naa galateeffadha. Hidhaa kooti hiikkate. Anatu deemee beekteriyaa koo dhaqe. Hidhaa kootu hiikkate. Ba'aa koo narraa bu'e. Gaafii kootiif deebiin laatame. Kan akka koo hidhamtan guyyaa har'aa isin hiikamaa galaan jedhe. Kan akka koo gaafii baattattanii dhuftan guyyaa har'aa furmaanni isiniif haa ta'u hin jedhe. Kottu baabaa. Dhaabadhaa ol ba'ame kottaa. Bakka hingaa namni boonyee hin jiru. Kan na boossise utuu mucaan kun utuu addaan dhumne ta'e attam taate waan jedhu malee guyyaa attam bo'aa waa Waaqayyo godhu. Kan ammanatti galee bo'uu jira halkan kan akka nama mataa dhabee halkan siree koorraa ka'een bo'aa waa Waaqayyo guyyaatti godhu. Akka nama assignmentii hojjetu dinqii manni godhu kanan na boosisa. Kan baay'ee na dhibee na boosise keessaa mucaan kun hidhamtee namaan baatamtee namaan deemte hospitaalli illee achi geessii jedhanii Finfinneedha yeroo erganii na dhibee naan guyyaan fayyina ishee manan akka ta'e isan na boosise. Dookteroota keessa goree Waaqayyo geesse achitti namni wiilcherii kiraanchi achitti fannisee galaa. Achitti geeffadhonnaa isa ni fidateedha. Kun immoo Waaqayyo hiikee nama godhe mucaa kana gammachuun kana caale hin jiru. Ilillee dabalaa Waaqayyoof. Ji'a meeqa kan itti xaxamte? Ji'a meeqa kan isheen xaxamte? Ji'a ja'a. Ji'a Ji'a ja'a. ja'a. Maaliin baati? Maaliin galti? Akkasittan baadhee keessa. Akkasittan baadhee fideem. Akkatti dhuftee dhuguma? Akkasittan baadhee kunoo wanti irra buusa. Wajjin dhufteeti? Mee kottu. Yeroo isheen dhufte na kaameraa hojii waliin agarree. Mee akkamitti dhufte mee? Mee akkasitti sila fiddan baadhaa mee? Akkatti sila fiddan. Jedhaan akkatti sila fiddan jedhe. Rakkoon qabu. Akkatti sila fiddan hin kolfaayi. Akkatti dhuftee sabaa argiteetta? Dhugaa Waaqa jiraata. Kunoo obboleessa kana walisoon fudhee dhufe. Wallisoorraa. Akkanatti baattee deemta akka ijoollee daa'imaatti. Ji'a ja'a lafatti haftee. Ji'a ja'a akkasitti baadheen haati deesse kunooti. Ji'a ja'a sagaraa natu geessa. Bakka fincaanii natu geessa. Harki tokko harki jalaa harki kun qaamni kun of hin niqu. Qaama ishii kana natu niqa. Ji'a ja'aaf. Ji'a ja'a. Bakka yaalaa iddoo nan geessin hin jiru. Amma shirkaa ishii kutee ishii kana mana yaalaatti akkasitti deebisa haadha qaamaa kana akkasitti micciireera. Gaafa achi ka'ee jedhu rifeerri isii balleessinaa Addis Ababaatti jedhan. Alakaa inni tokko qo'eessima waaqni deemi waldaan fayyinaa jira. Amma sii fayyiti mucaan kee kan ci achitti gadhiisee mee galaara gatee galaara. Dhuguma jettaa'u amma namni kun waan an godhu see wallaale waan an jedhu sana wallaale. Kan akkas jedhu dookteriidha? Dooktoruma keessaayu. Eessaa akka jedhe dookterii eessaa? Walliso. Walliso. Maal jedhe? Deemi kan ci achitti gatee galaa jira jedhanii yoo rifeensi kana siin rifeensi barreessuu didee jedhe lakkinaan barreessini ani nan deemaan jedheen amma rifeensi barreessuu baannaan baay'inaan jedhe deemigaa kan ci gatee galaara. Kan ci achitti gatee galaara waldaa fayyinaa. Kiraanchi achitti gatee galaa jira. Kiraanchi achitti gatee galaara. Duuba gaafa mucaa koo baadhee iddoo sanarra ga'u alaan achi as ilaalu Waaqayyoon ni jedhe dhugumaa laata.
jedhee nan boo'e keessi koo na hollata na qataqqata nan teessisu amma fincaan si'a sadii na qabe maaltu na keessa jira jedhee asirraan nama tokko gaafadheen si'a sadii nachi deebi'ee gaafa nachi gaafa fincaan nan ba'u alanki mucaa kana deebi'ee laalu na qataqqata ilnumti jedhan ijji koo asirraa fuudhamuu dide. Kiraanchii kanarraa. Ijji koo kiraanchii kanarraa fuudhamuu dide. Kiraanchii kanarraa fuudha. Inni agariin kun fayyee gala mucaan koo sin fayyan jedha nan boo'a nan hollata na qataqqata amma gooftaa Waaqayyo na yaadate. Silaalime ayu maqaan kee qabadhu asee meeqa matti maayikicha qabadhu asee waan kanaan dura gochaa turte naafattee namni si fincaan sagaraa baatanii si geessan sana aseeme. Obbolaan kan koo obbolaa baay'een qaba garuu. Sagalee kee guddisee ofitti butadhuuti. Obbolaa baay'een qaba garuu jaratti machuun naan sodaadhu ofii kooti lafarra siqeen. Guddisi sagalee kee. Dalgeedha lafarra siqeen gadi ba'ee barandaa taa'e ija ijoolleen naan kajeeluun achi taa'ee ijoollee ofitti waama. Angaruu obbolaan koos gabbaasanii ol lagachuu dadhabaniif sun taane ammaaf Waaqayyoo waan irra kaa'eef qaba guyyaa naa qaba jedheetan jaran rakkisu jaran cannaqu jedheetan ofii kootii dalgeedhaan akkasitti dalgee xiqqoof jala kaa'ee. Dalgee maan? Barcuma ishii xiqqoo. Ittiin sitti. Of jala kaa'een akkasitti ittiin foqoqa lafarra zimmedheetuman ittiin foqoqa yeroon iddoo gumalii balbalaa ga'ummoo gumalii irra taa'een. Dalgee immoo harka tokko nalarra kaa'adheen achirratti immoo lafa jilba koo sakanaan jilbeenfadhee sakanaan silaan danda'u mitiiree sakanaan jilbeenfadheen iyyuu kitti foqoqeen jilba sakanaan harka tokkoon sakana qabadheen dalgichatti ol ba'een dalgicha irra taa'ee ijoollee daa'imoota warruma shishifii ofitti waamee jaraa wajjin taphadha yeroo obbolaan koo moobaayilii naa kennanuuni moobaayilichatti faarfannaa dhaggeeffadheen isatti boqodhamaan tasuma jireenyi koo boqonnaan qabu. Faarfannaan dhaggeeffattee boqottu? Faarfannaa nan qo'adha. Ishii. Kan koo kan dhuunfaa kootis nan barreessa ture eeggan dhukkubsadhee sammuun koo boqonnaa nan qabu keessi mataa kooti duwwaana ta'e mataan koo na gubaa yeroon bishaan nan dhuganaa fidaadheen mataa kootti bishaan naqadha malee danda'een taa'utuun bishaan ittiin cobsatiin mataan koo keessi isa duwwaana ta'e. Erga gaafa siitii eeggan gaafa dhukkubsadhee kaasee faarfannaan kanan dhuunfaa kootii kanan barreessu tokkollee naa dhufuu dide sammuu kooti. Jireenyi kun na jeeqama keessi sammuu kootii duwwaana ta'ee jira malee waan tokko na qabachuu hin danda'u. Faarfannaan mootuun barreessu tibba dhukkubni kun na qabu jiru luukiidhuma halkan hirribaa karaa ka'eetuun barreessuun luukii san akka itti nyaadhee fixeen beeku garuu na nyaadhee luukicha afaan keessatti na arge basabbasaa luukicha afaan keessatti na arge garuu faarfannaa nan barreessaa jiru garuu sammuu keessa na jira luukichi immoo nyaadhee nan fixe faarfannicha harki koo nan barreesse hoon jedhe na rommisiisaa nan barraa'u. Iskiriiptoon iyyuu na dida daftaratti naan ba'u. Daftaratti siin ba'u? Yeroo si fidan baatanii ma si fidan akka daa'imaatti? Akkuma daa'imaatti baatanii na fidan. Ji'a ja'a guutuu? Ji'a ja'a guutuu. Manni yaalaa si dadhabeera? Manni yaalaa dheengadda yeroo sammuun ishii baqaqee yoo jedhu malee ayyaa Waaqayyo abdiidhuma naa kutattee dhuguma yoon guyyaa tokko dhugaadhaan mana kee keessa jilbeenfadhee himmaan koo gara fuula fuuldura keetitti buusee jiraadhe Waaqayyo ati kanaanan kennin jedhen keessa. Sammuun kee baqa godhan? Kun sammuun kee boo baqaqe malee dhibeen kee argamuu hin danda'u rifeerii sii goona naan jedhan. Waaqayyoon dhuguma dhugaadhaan mana kee keessa guyyaa tokko jilbeenfadhee himmaan koo fuula kee fuulduratti dhangalaafadheeraan dabarsitee nan kennin jedheen keessa kootti karadhee nan dhiise afaan kootis baasee hin karanne garuu amma gaafan asitti sii kan dhobbeetta turte? Yeroo achi ka'ee dhufe nan beeku. Yeroo kufte hin beektu? Waan taates hin beektu? Waan ta'es hin beeku. Waan asirraa ifadhes hin beektu? Hin beeku garuu fayyaa koo of argeen. Yeroon ka'ii fiigisiin jedhee of agarti? Mee fiigee asirra? Ilillee qabdu Waaqayyoof. Maayit bakka gaashii tabjuu ta'e nama har'a dhalate beektu wayin immoo tan jedhee isiitti maa as fudhu badi siin jedhan waldaa ergamaa darajjeefaatti fudhu badi waldaa kanchii gatee galaa jira achitti shikaala sabaatee deemu gatee galaara fudhu deemin fayyite mucaan kee fudhu bayyinaan jedhe. Baga gammadde.
kan ko mata ke shirkasi kutera ijibat majitani demetan oli gadi demetan elala ajaretani wanti ede male mammo wakayo addina yadate ani ilmanta ani waaqni ko na yadatera waaqni ko di Malo ilillee fidame Waaqayyoof. Yaa keessa gadhiisises. Qabaar ka keessan. Yaa gadhiisises gadhiisi. Abiddi Waaqayyoo si haa gubu. Keessaa sokki dhadhaadhuu deeme. Manichi mana Waaqayyooti. Yaa keessa. Caraani bee keessa. Caraani bee keessa. Laafurichi tokkuma agartani. Tokko laafurichi. Kana akka godhaa ture mucaas. Yaa keessa. Baguma Yesuusin qabaadheen. Ol fuudhaa baga makiinaa qabaadhee miti. Baga mana qabaadhee miti. Baga haadha manaa miti ijoollee miti. Ani baga Yesuusin qabaadhee. Acha deeme asa deeme ani baguma Yesuusin qabaadhee jedhi. Acha deeme asa deeme dubbadhu. Yesuusin bagan qabaadhee jedhi guddisi. Sagale kana geessi yaa keessa. Caanauta. Siyaa gubu abiddi Waaqayyoo. Sittaa qabatu abiddi Yesuus. Laalaa waan godhaa jiru. Siyaa gubu abiddi Waaqayyoo. Yaa keessa. Yaa keessa. Gadhiisi fooshe gadhiisi deemi. Lubuushe gadhiisi deemi. Gadooni keessaa bayi. Sagalee hundaadhaan. Ji'a ja'a booda najjeessaadha inni kun. Bayi keessaa. Sagalee hundaadhaan. Hiika baashee. Caraasisi keessaa baase. Hiika baasheen jedhe. Nanna ishee guutuu hiikii gadhiisin jedhe. Hotaa. Hotaa በጌታ በኢየሱስ የሮድማቲፍ ሲሙሬ አልቤ ዋቀዮን ሲሙሬራ ያይጌሳ የሮድማቲፍ ቶኮ ለመሰገለ ውዳራን ከይ you are free ለቴ ፈዳ ዋቀዮን ደሜ ማማ ፊግ ሰቾ ሰፋንኬ akka kanattan jira mucaan kan koo namni duute obbolaan jaa qabdi jaan kun insalachaane ija jaraa laaltee bokokti dalgeerra bokokti qaama jiruun bokokti iddoo fincaanii dhageessaa jechuu yaaddofte inuma bokokti obbolaan teenye eegna iddoo fincaaniisi bakkee shimbaatus geessina nama kanaatiyyuu bakkee keessa deeme amma ija kootiin na laalchise Waaqayyo akka kanatti naa jiraachise Waaqni seenaa kana ani Waaqa koo
awwaaqa koo takkaatti garagalee hin beeku yoo lapheen kan koo namni bishaan dhugdu namni midhaan nyaattu lapheen si dadhabaadha lapheen koo dadhabaadha cubbuu kootii wajjin nan korre dhala koo akkasitti cubbuu dhala kootiis naan korre cubbuu keenya wajjin na jaallatee cubbuu dhalli koo baattu wajjin na jaallatee cubbuu haadhi manaa koo baattu wajjin na jaallatee wajjin naa kaasee cubbuu keenya wajjin balaa nuti baannu hunduma nurraa harcaasee toora namaatti nu deebisee jira. Mucaa koo duukaa addii ishiin qabamtee faanan jiraadha. Faanan rakkadha, faanan dhiphadha. Waldaan kan koo kadhataan illee dhufanii naa kadhatu hin fayyiti naan jedha. Jibbaata kun naananiyyuu kadhanni hin laafne jibbaata kun naanan fudhee ka'e. Guyyaa fudhee an ka'uudha qelle baatoo dhiiga ishii marammarsiiseen raajii kaasiiseetanii jibbaata mucaa koo dhukkuba jiraachise. Dhukkuba ishii qaama ajjeese kana bareen alanaa kara ta'etti ani waaqa koo ani waa'ee isaa kanaan hin beeku jibbaata isaa dooftoruma bira ga'een bara jedheen dooftorri kanaan duran argu alan ammoo raajii kaasiiseen ilaala jedhee tan dhufe gaafa achii dhufu achuma keessa taa'ee waaqayyo na gargaare waaqayyo gaafa na gargaaru dooftorri dhukkubni siisin dhokate anaachi bahee jira tipheen xeebitii naan jedhe dooftorri tokko achumarraan na gargaare waaqayyo keessa naa dhufe waldaa darajjee jedhamu kuni deemi gara bishooftuu naan jedhe kanaan booda natti naasofne waldaa ergamaa darajjee tajaajilan kana leenca Yihudaa jedhama deemi akkana gara bishooftuu naan jedhe kana caalaan natti naasofne yaa waaqayyo nama naa kenni jedheen booye yaa waaqayyo nama naa kenni iddoo sanaan nama naa ga'u yaa waaqayyo nama naa kenni jedheen algaa qabadhee bakka shaayitti deebi'e. Maraatuudha naam jedha maraatuu miti ana dhala koo nama raachee dhala nama raacheen qaba mana nama raacheen qaba malee maraatuu miti ittuma dhiisanii na laalu gaafa kaane gooftaan nama naa kenne maal taate naan jedhee na gaafate namanni naa wakkalu kun na gaafate toora naa naqe toora naa qajeelche tooranni naa qajeelche nan dhufe iddoo kana ga'e maallaqni ani baase duraanis kanan baase amma naasaa beekeen himu mana dooftoraatti amma naasaa beekeen himu amma naasaa beekeen himu in argatti laatan jedha dhukkuba ishiitiin wal argaan jedha amma sittan deebisa dhukkuba ishiitiin wal arguu laatan jedha amma eddiin dhufe walisoon gaafan ga'ee jedhu ani eddiin dhufe maallaqa ammisaantimii tokko hin baafne waaqa tola nama jaallatu tolan fayyee jira meessoo tokko utuu hin baafne meessoo tokko utuu hin waa tokko wanti hin jenne meessoo tokko utuu hin baafne waaqni koo tola na gargaaree jira waaqni koo dhala du'aa eegamtu dhala qaamni ishii du'e naa kaasee jira dhala haati manaa kiyya afaan fuudhee mangurroo kanaan ga'e amma ija kootiin taa'ee naan laalu qaama ishii seeraan naa deebisee jira. Qaama ishii seeraan naa deebisee jira. Meessoo tokko utuu hin baafne hin fayye. Meessoo tokko utuu hin baafne. Karaa haadha manaa kiyyaatiin dura ishiidha qabe. Haadha manaa koo kana qabe. Gaafa qabee jedhu mana yaalaatiin ittiin deemaa ture. Mana yaalaan ittiin deemaa ture. Maali yoo walisoon geessite maal ta'a yoo kuburee geessite maal ta'a naan jedha biyyi qaawwaa irratti. Echi baakoo jennaan nan fudhee ka'e. Fudhee ka'een kuburee geesse. Nan marammarsiise. Ammas dhukkubni ishii hin argimne. Deemi faayinaansii irraa jedhee waraqata naa barreesse kininii sana biteen galee taqqamame gaafa na jedhu maas hin fayyine ammas wanti kun hooti biyyoo achuun keenya ilaatanaan jennaan kubureetti deebise gaafan kubureetti deebisu marammarani amma dhiiga ishii fuudhani homaa dhukkubni sun argamuu dide deebisee walisootti dhufe gaafan siyaasa sadaffaa walisootti dhufu siyaasa sadaffaa gaafa walisootti dhufu akkuma kana dhukkubni ishii waan tokko hin argamne. Jedheet kenninii guuranii natti kennanii waan tokko hin argamne dhukkubni ishii dhukkuma ishii wanti tokko hin jiru wanti godhamus hin jiru kan si opereeshinii isa ta'u hin jenne galuu qabdi ishiin ammaan jammaree naan jedhe yaa waaqayyo ati yaa waaqayyo kan keenyallee hin nibu kan kootiif kan haadha manaa kootiillee hin nibu oduune nun nibu kan dhala keenyaa maal jetteree hin jedhe baay'ee nan ajaa'ibsiifne kan si oduune nun ajaa'ibsiisu dubbii dhala keenya otuu fuuldura keenya maa buuti jedheetani malee isiiniif fayyina argattee jirti. Asitti naa dhufte qaamni ishii hidhiin jallatee jiru mangaaggaan jallatee jiru qaamni kun jallatee jira. Alani bajaajii irraa bu'u
Mee afaan kee sirriitti ijoollee isa durii caalaa dabee jennaan bareedumaa fi naan jette maal haala manaa kan koomee akka fayyinuuf akkana dhufe malee maal akkana taatan jedheeni amma baajaajii kana balbaluma kana duratti wallolla amma dhufne innaa teenye jennu jecha sanan of keessaa qaba sakiranchi ilaalii jedhan sana otuun ilaale otuun hin seenin dugda duuba kana laalaan dhufe otuu mataan koon hin seenin kiraanchii mana kana keessatti laalaa dhufe haalaan dhufee jedhu uff yaa waaqayyooti dhuguma jirta kun agariin fayyee galeetuma fannifate ani fayyuun qabaati manaa koos fayyuu qabdi ilmoon koo dhalli koo fayyuu qabdi jedheen dhufee taa'e. Ati manaa koos asimarratti naa fayyite dhalli koos asimarratti naa fayyite waggaa danuudha kanan ishii wajjin rakkadhu naannaan koos waldaan koos kan beekuudha kan naa kadhatamaa tureedha asirratti fayyinan argadhee galaa jira. Yoo namni akka koo rakkatee jiru namni akka koo rakkatee qabamee jiru dhalaanis qabamee jiru maatii gaaraanis qabamee jiru manaas qabamee jiru mataa isaatiinis qabamee jiru. Adaraa yaa waaqayyo harka kee kennadhu jedheera harka kootti kennachuudhaaf ani yoo waldaa kana eessa deemee ta'u waldaa kana dhugaa ba'a waldaa darajjee leenca Yihuudaa jedhamu kana irratti fayyinni achi jira ija keetiin deemi kiranchii achi jiru kana ilaali jedheen dhugaa nan ba'a waldaan deemu irratti deemee dhugaa nan ba'a waldaan miilli koo qaqqabe yaanti koo qaqqabe irratti deemee dhugaa nan ba'a jedhee tan dhaamsa nan qaba nama rakkateef. Ani maqaan koo Sandaabee Dirribaan jedhama. Kanan jiraadhu ganda Kamisoo Gollaa aanaa Botorxollaa godina Jimmaarraa dhukkubsadhee ji'a ja'a kanan lafatti hafee utuunan dhukkubsadhee yeroon ciisutti obbolaa koo ijaan ganna baasaa hidhee usuun kajeelu jilba kootiin siqee dalgeedhaan daa'imeen bakka gulantaan jirutti harka kootiin lafa qabadhee daa'imeen ija ijoollee utuun kajeelu dhuguman nama taasisedhe siyyaanne dhuguman qixxee hiriyaa koo dhaabbadhaa hidhee siyyaanne ani garuu nama har'aa ta'e kanan jirudhaaf utuun daa'imee ija ijoollee kajeelu guyyoo tokko cherchii nageessanii fuula saba Waaqayyoo fuulduratti na dhiyeessanii naaf karachaa turan faarfattoonni dhaabbatanii utuu jarri faarfatanu yaa Waaqayyo dhuguman faarfattoota koo keessatti deebi'ee guyyoo tokko dhaabadhee si faarfadhaa si galateeffadhaa jedhee garaa kootti yaade abdii koos nan kutadhe Waaqayyo akkan abdii kutadhe osoo hin taane ani abdiin kee jira naan jedhee na bukkee dhaabbate angaruu dhuguman qixxee hiriyaa koo dhaabbadha jedhee siyyaanne dhuguman nama har'aa ta'a jedhee siyyaanne garuu immoo nama isa galateeffatu ta'eetan dhaabbadhee jira kunoo ammarraattiyyuu hiriyoonni koo baay'een isaanii deddeebi'anii cherchiitti illee tsomxilootii qabatanii naa karataa turan warri kaanis mana keenya dhufanii naaf karachaa turan garuu amma tokko keessaa hundi isaaniitiyyuu naaf karachaa turan yeroon haati fi abbaan koo na fudhanii gara mana yaalaatti na geessuuf ka'anii Waaqayyo si faana ta'u ayyaana isaa si baay'isu guyyaa borii deebinee si karanna naan jedhanii utuun guyyaa sana hin qaqqabin ani guyyaa sana hanqaaskee nan deeme yeroon dhufee karaa geedhu dhuguman fayyaa Waaqayyo ani yoo abdii koo kutadheera dhuguma abdii naa taataa dhuguma hirkoo koo naa taataa ani garuu lafa hin gatame iddoo namni nagatetti ati immoo na kaafta jedhee abdii koo qoradhe yeroo obboleessi koo karaadhaan nagee deebu abbaan koo dhuguma inni soon dhukkubaa dhuguma na baatee makiinaa kanarraa na buusee iddoo lafa na kaayechitti na deebisaa jedheen yeroo taayetti yaade yeroon taayetti yaadu abbaan koo dhufee makiinaarraa na buusee makiinaa keessatti na deebisee nan dhufee mana yaalaa qaqqabee jedhu dooktorri dhiiga koo fuudhee na qorate jedhu ati mataan kee opereeshinii yoo gale malee dhibeen kee argamuu hin danda'u naan jedhe garuu ani immoo yaa Waaqayyo dhuguma dhugaadhaan guyyaa tokko mana kee keessa jilbeenfadhee immaan koo gara fuula keetitti dhangalaafadheera yoo ta'e harka hammaatiin nam kennin diinaaf nallaatii Waaqayyo garri koo gara keetii hirkoon koo duubni koo fuuldurri koos kan keetii jedhee ittan dhiise garuu immoo Waaqayyo nama qaba Waaqayyo immoo nama nuuf kaasee kunoo nama nuuf kaasee iddoo abbaan koo sanis keessa deemee hin beeku waan ta'eef kottaa sinan geessaa waldaan fayyinaa jira jedheetiyyuu gara kana nu fide garuu immoo gara kana nu fide na baateetuma olii gazzoora akka haadhaaf abbaa kootiitti bakka isaanii bu'ee bakka obbolaa kootii bu'ee bakka abbaa kootii bu'ee olii gadi na zooraa ture garuu na erga mana kana dhufe nagaan argadhe sammuun koos boqonnaa eeggate jireenyi koos nagaa guddaadhaan guutame yeroon dhufe mana kana ga'ee jedhu yaa Waaqayyo dhuguman fayyaa oogdii kee irratti dhuguman deebi'aa jedheetaniyyuu keessa kootti kadhadheetan dhiise yeroo takka ture jedhu kaayinaan jedhan
yeroon ka'an cinaachi koo tokko du'aadha dhuguma nan fayyees jedhee siyyaanne yeroon ka'ee jedhu nama deemuu danda'u miti ka'ii deeminaan jedhanii nama deemuu danda'u miti nan harkifame sanaan boodatti immoo nan fayyee nama nagaa ta'een argame. Yeroo jalqabaatiif mana barnootaa kilaasii qabadhee jiru guyyoo tokko gabaa deemee innan gabaadhaa galee jedhu harki koo na dhukkubee mana barumsaa guyyaa roobii nan deemee yeroon deemee jedhu achi galeen harki koo na hiitee akkas jechuu na didee yeroo sana galeetuman ciisee riftitti galeen nan ciisee yeroon ciisee dhuna achumaan ciisee guyyaan sun hin oolee halkan sana nafti nutti dukkanaa'ee halkan qixxee naannaa isaa 8 nan ga'ee jedhu faarfannaan nan faarfadhe kayetan barreesse yeroon barreesse jedhu utuman barreessaa jiru luukicha fuudheen nyaadhe daftaruma faarsaa kootii keessaa kuteen nan nyaadhe luukicha yeroo nyaadhe jedhu garuu ani hin beeku akkatti nyaadhes hin beeku innaan obbaree jedhu garuu luukicha afaan keessatti of arge maal waaqayyo kun gaafiidha kun maani waaqayyo maal irratti hojjetaa arte kun jedheen yaada koo keessatti zimmedheetuma nan ciise faarfannicha garuu amma nan barreesse naan jedhu harki koo naa barreessuu hin danda'u gonkumayyuu naa barreessuu hin danda'u faarfannichi garuu sammuu koo keessa jira harkaan immoo danda'een barreessu gonkuma barreessuu hin danda'u ture ergan galee jedhe waaqayyo kun maani jireenya koo irratti kun raawwatamuuf hin taa'e dheetuma waaqayyoon keessa kootti gaafadhe afaan kootis baaseen gaafanne hiriyoota koottis hin himanne abbaa koo obboleeyyan koottis hin himanne hiriyyaan baay'eetti suquttis hin himanne keessa koottani dhoskaa namaas argu Kiristoos ilma waaqayyoo duwwaattani madhee dhiise amma irraatti iyyuu nama tokkotti himachuu hin dandeenye Kiristoos isa dhoskaa namaa ribuuf kalee gidduutti qoratee beeku duwwaattani madhee dhoske erga namni waaqayyoo ergamaa darajjeenaa karatanii ani garuu nan fayyee harki koos hin barreesse macaafas banee nan ilaalee nan dubbisee harki koos noormaalitti deebi'ee naa barreesse namoota akka koo dhibamanii jiraniif immoo waaqayyo fayyisaadha waaqayyo karaadha waaqayyo daandii isa dhugaatii riqicha isa jireenya namaaf ta'a namni waaqayyotti namanne namni lubbuusa waaqayyotti hin kennanne namni akka koo dhibamee jiru lubbuunsa kan waaqayyo hin argatin gara mana qulqullummaa dhufee akka fayyeenu hidhaa jiran irraa hidhaa sammuutiin kan cinqamaaran hidhaa seexanaatiin kan qabamaniiran garbummaa seexanaa jala kan jiran gara mana qulqullummaa deemanii hundi isaanii lubbuun isaanii jireenyi isaanii bilisa akka ta'u bareebaadha. Kankoo huyyitii beekaati kan hin dhukkubsadhee maskaramiin qabamee ji'a 8 qulqulluu ba'aan baadhee narraa bu'ee har'a waldaa ergamaa darajjee leenca Yihudaa dhufee fayyin argadhee har'a afaan koos iddootti deebi'ee ijji koos iddootti deebi'ee qaamni koo mangaggaan koo garri tokko kan du'e heddii ji'a 8tti mangaggaan koo waan alanfatu naan socho'uuf hin beeku eddasii kunoo galata waaqayyoo nan fayye eddii maskaramii darbeetii nan baadhaa yoon du'e sinuman du'a yoon jiraadhe sinuman jiraadha amma na jiraachise baadheetuman jiraadha jedheetuman abdii koo kutee taa'e waaqayyo immoo amma kana keessatti na yaadate Yesuus na yaadate na fayyise leenca Yihudaa dhufee fayye amma taraa 3 mana yaalaatti deebi'ee kiniinii utungaatu al tokko 100 naa kennu al tokko 60 naa kennu amma kana nu malli qimsa amma kana keessatti furmaata nagarree kaleessa dhufee har'a furmaata koo argee eda malkiin koo fuulli koo sirriitti naa deebi'ee ijji koo sirrii naa ilaalee mangaggaan koo na socho'ee mataan koo garri kun qilleensi na dha'u na gaggabsaa hin danda'u yoo waa bicuun na rukute hin danda'u har'a immoo kunoo fayyaa ta'een akka namaatti taa'aa jira aduun amma na hoo'inaan danda'ee hin deemu eddii ji'a 8tti kunoo ba'aa kana baadhee deemu kaleessa narraa buuse waaqayyo bilisa baheera galanni isaaf haa ta'u waaqayyoof galanna ta'u Yesuus Kiristoosiin na fayyise namoonni akka koo dhibamtan namoonni akka koo hidhamtanii hidhaa keessa turtanii akka dhaqxanii iddoo akkanaatti fayyitan jedhee waldaa leenca Yihudaa mana ergamaa darajjee tika fayyitanuu akka fayyitan jedheen dabarsaaf